fonqolcha narra gaggeeffameetiif namni fonqolcha sirratti hin gaggeessu ba. Nan shakki beektaa. Amma naan sitti mee bor dhufte immoo rakkisaadha. Akkam. Waan waa dhuftu natti fakkaata amma tun sitti meeti nan shakki beektaa. Silaan dhufee bareedaadhaan. Yaa raachuu namanii natti raachuun hin soba. Eeksi dhabar. Eeksi teera. Andee tureemi. Keessan beeku miti ani keessan barree bara. Garuu kan hin gabaasina yaa. Kun miistara. Akkas taanaan bareedaadha bakka. Jara keenya bakka kana booddee maakii raachuu wajjanii namni tokko kan dubbanne. Miti. Kana booddee maakii raachuu jechuun qaban jechuudha Oromoo. Harka buusnee jirra bakka. Kan duruma yuukkoo ammoo mati raachuu harka buututti malee waan biraaf miti bara. Yeah, exit age. Thank you very much. Yeah, akkas ta'uu qaba. Inni sambusa irraa ba'uu didee barsanii. Yaa sambusaan hin ta'u beektaa yeroo hundaa isteenaan gaariin waa'ima sambusa Oromootiin baachuu. Misiriin gisee heddummaa ture koo fide waan jaaniif. Masirsi wasaa ችግር አለ ጀለን ሳኒ ቢበላ sambusa isu dide. Mee rakkoo akkamii fida? Ay safu. Yaa Rabbi biyya akkas hin dhageenya gaa. Akkas hin dhageenya. Maal waraabamaa jirtaan hallatu jiran. Yaa Rabbi bakka qabamne. Isi waan hunda waraabina agarnaatachu waan hunda waraabina. Yaa ayi kun waanuma jiru bara eksiin jira. Raachuun dhiistee amma immoo nuti immoo bakka mana ijaarrachaa irra waan ta'eef yeroo kana waraabuun waan gaarii miti. Dhugaa. Raachuun misira baay'isatte. Hara ani jenne namaatu poosti godhee poosti isaanii sitti hime ani. Ani jenne. Akkas hin dhageenya. Ani jenne bara. Uffati walloo baay'isirraa bareeda. Galatoomee hedduu takkaatiin itti sooman. Gaafa laayivii baatu yeroo mara fayyadamu. Yuunaayitid Oromiyaa waan akkanaan barreessin amma boodamtee. Sheeka taate immoo. Maal jedhani? Roomiyee akkaawunti kun haaroo fooloo godhi. Fooloo sii godhee hin jira yookiin naaf gosu sii deebisee hin jira. Taaptaap godha jala keenya hin qaxxaana. Ni adabamta miti? Ni adabama yoo namoota. Ani taaptaapiin godhinaa kana dura sababiin jedheef namni taaptaapinaan godhu beektaa? Maaliif bakka rakkoo mitiree namni hundi ni jijjiirama miti jijjiirama kun jijjiiramnee jira. Kanaafuu akka taaptaap si godhan siimiif. Oromoo taaptaap godhan wanti jijjiiramne hin jiru kunoo raachuun iyyuu jijjiirameera amma raachuu dhiisteetti maakiin iyyuu waan ta'eef wanti jijjiiramne hin jiru. Dhugaa. Koppii link naaf godhaa please. Daddafanii jechuun isaan nama rakkisa beektaa waanticha ol duukaa taaptaap godha koppii link sheer nama rakkisu ol duukaa gaafa jedhamu. Nama rakkisu jee.
Chaga. Ora beda. Jenis waraabba maal jirta garuu ilaama. Maaliif? Sila geemii taphataa jirtanii? Ani geemii taphachaa hin jiru jara keenyadha. Sababa beellamaa yoom qabattee jiran ammas dhageenya yoo misira? Yoo misira? Apa beellamaa? Gaafa Oromiyaan bilisoomtu. Gaafa Oromoon bilisoomtu qabadhee jira. Gaafa san dabaltaa? Gaafa sanan taphadhaaniya. Okay, bareeda. Namusa ni ada na. Sabab. Ajajjabeessaa dha namni. Maal jedhama gaafa speed challenge nu? Akkam maal jenna? Usheen ta'anii beeku. Wow. Ani jaaladhu nyaadha. Oromoon yoom darboomee beekaa? Dhimma bichuudha fakkaata Oromoo. Oromoon yoom darboomee beekaa jaaru sirriidha. Bakkee jirta? Anan jira san nama asuma ilaalu jira barsaniiti. Qofaa makee moo? Nama waliin jira. Oromoon maal taateette sun? Maal godhani? Sanii miti. Eenyu Oromoon bilisoomte jee? Bilisoomnee irra yeroo asiiti. Ati bilisoomte? No, bilisoomnee. Ani yoo marroo naangoo qabate duwwaan bilisooma. Anillee hin bilisoomne. Yes. Firooti galatoomne. Adabamuu deemtee namu warri koomantii maal taatanii girri gootan baa mana kana. Adabbiin hin jiru. Ndee guyyaa jalqabaan na adabdeennaan immaa hin ta'u. Akkam? Guyyuma jalqabaan nama adabuudha guyyaa jalqabaan nama barsiisa. Hojii fi jijjii hojjedha. Gangaladhi lammaffaa. Eeshi. Sadaffaa maal turan qabu jee. Maal jechuudha ndee ati jirta miti? Akkasitti ajabaman gaa. An fira tokko duwwaan qaban jedha. Yaadamam ture har'a. Guyyaa biraatti na dabarsi. Guyyaa jalqabaa nama na daban. Waa Ingiliffaa fi yanni dhageessisa. Sorry. Ingiliffaan dhaga'u kanaaf irra deebiisi gaafata. Okay. Inni akka biraa maal jirtare?